keessatti waa'ee amma garee hidhiinsaa damma itti kan wajjin haasofne garee sanitti namallee itti dabalanii jedheeni biraa gadi bu'e. Ergaan biraa gadi bu'ee dalagaa deemee keessaan irratti ergan suuraa isii kana amma tikstiin dhukkubsatti akka tasaa akka ajaa'ibaa kana dhukkubaa jiraatti sagalee ta'iifin an jedhan irra deddeebanii jechuudha. Yoggaan itti bilbilu silkiin isii hin kaafamu. Fakkeenya dhukkubni kan adda ganama nagaa qabdi amma maa dhukkubeettuu hin dandeenyu. Erga dhukkube irraayi mana banee suuraa natti ergan suuraan kun keessi osoo suuraan kun keessi ta'uu baattee amanuun ragaa qabatamaa kana qabadhee suuraa natti ergan qabadhee dhufe maarra intalli Oromoo intalli teessan tunta Oromootiin dhukkubsiisan jedhan yoo dhukkuba taate nama hundarra dhukkubni jira yoo soba taate isiin waama hojjaan nu haa baaftu yoo dhukkubsattuu taate isiillee yaalamuu qabdi ganama waan jechaa turte ni beekani mana banattee kalee galgalarra ani naman qabu anuu as keessatti du'aa jira waan jettee dubbachaa jirtu beektanii jechuudha kanaafuu Mucayyoon tun naga qabdee mika ani yoo mana banu daqiiqaa takkan ta'e tadda maaltu dhufuu si dhoofu nuti wanti barbaadaa jirru amma mana yaalaa keessaa jechuudhaati miti marfee achi fidaa waraanaa jechuudha miti naga qabdi yoo naga qabaatte boru akka uumaa waa namaan hin jenne kaleessa tana sagalee taatanii tana dhiiftanii maratti duutee osoo nuun hin jenne isiillee irra sheer godhaa dhuftee akka dammeettu kana dhuftee haa jettu dalagaa feete harkaa qabaatti yoo dubbiin dhugaa taate daqiiqaa takkas keessa teettee jara keenyaan xiqqoo mana dhukkubama mata mana dhukkubaati ani gartee kanaaf malee nan dhukkubsanne haa jettu dhuftee maa sheeritti gootee dhufu maaliif dhufuu dhabdi kan dhukkubsanne Tadukum ni singkam ni kalian sana dufti dengar tani dufti. Arda mal tu dukum sida si video si dorki. Ira ti share ko ayo naga kabate jechu. Okay. Ila bona galatomi gaafii keetii fi yaada keetillee bal'inaan si ibsa akka hawaasni kun dhagahutti. Hawaasa kiyya kabajamoo wanni bonaan jedhaa jiru yoo isii kan dhukkubne taate akkamitti mana kana dhufte ananan dhukkubu jechuu hin dandeenye yoo jette tiijiin namni akkuma isin beektan kaddaamaadha yookiin ammoo nama barraa dalagatu miti. Nama mana talabaa kana kaafte kasin jetto bale saki kasi wajjin dawalte sin haafete daqiiqa takka maaltu ishee nusi dorgoo fayyaa qaban. Si wajjin haasaa si wajjin haasaa arti daqiiqaa lama asirra gabbutee yeroo lama sadii bilbilteefi yookaan dhuftee koomantiidhaan jala kana barreessite ani nagaa qabaa jechuu maaltu si dorge. Okay, suni waan biraati ila suni waan biraati garuu amma gargaarsa ganniidhaaf gartee kallattii gootaniiti moo waa'ee fayyaa isiitiif si dhukkuma moo sin dhukkubuu gaafachuuf isin ankaraa gabaabaa kana nuti si dhukkuma moo sin dhukkubuu ila laal boru boonaa baaleetti sagalee naa ta'a jedhee ergee sagalee naa ta'uu didee rakkoon narra gahee isin jettu obboleessa kiyya ani gartee uummata kana biratti kabaja qaba akka uummata kana biratti salphadhu hin barbaadu. Dhuftee jala kanatti yoo hojii qabaatte maarree kaa gartee matamanna dhukkuba malee fayyaa qaba haa jettu tana dhaabne waa'ee garaganni deemina yookaan ammoo isiillee intala Oromooti dhukkubsattee sagalee taa'ame erga jenne mana yaalaa keessaa osoo hin jenne dhageeffadha mana yaalaa keessaa osoo hin jenne maaltu si dhukkube akkam si dhukkubaadha yoo isin dubbachuu hin dandeenye namatti ergina kanuma hojiin kenna obboleessa kiyya daqiiqootu jalma kana koomantii barreessii jedhina ayyee erga garteetiin ol seenuu dadhabu. Gabaabumatti shiijiinan isaa gaariin si gaafadhaadhaa buha si dhaggeeffanne. Gaafadhu ayyee. Amma tigisti tana boonaan keerii hojjechaa jira. Heera ambaa boru gaafatamuun ifirraa buusaa jira. Badiin isaa maali? Yaa misiinjee gadi buute. Dhaqiiti tigisti kuno namaatti ergeeti. Sababa amma fakkeenyaaf sababa rabshaa kanatti qaanfachuu malti dhukkubsattee. Kanaaf adda baafachuu barbaade. Yaami silaama yeroo biraa sila rabshaan hin jiraanne walitti bu'insi hin jiraanne uummata kanaaf walitti bu'insi sila hin jiraanne dila kanaa hin deemnu bar. Amma garuu sababa kanatti uummanni nan gargaaru yaada joofaa qabdi. Lakkii nuti intala Oromooti. Rakkoon feete yoo jiraattellee du'aaf sin kenninu yaada jedhu san qabatee deemaa jira. Hammeenyaatii miti tikistaan rabsaa hin jiru. Tikistee haa gargaaru ja'a jira. Maali badiin baade bona baade gadi bu'iiti tigi hotu hanqanuma jeeti sanboodaan gasti cufna rakkoon qabu akkasi wallahi gargaar ila haaduftu siinu kana dhiibnee waa'ee ganniitti deebina ila garee sanuu wasu nu haa ibsitu yoo dhugatti fayyaa qabaatte waa'ee gargaarsasii kanaa hojjaan nu haa baatu sheerira godhaa dhuftu. Koinin xumura sababa muciyoo tanatti tigisti irratti duula akka jirtan ni beeyta. Sila yeroo biraate nuu akkanatti wayyaanna sababa uummanni itti duulaa jiruuf maaliif itti duultanii du'aaf waliin kenninu sagalee taanaa fi ni gargaaraa jechaa jira. Sila yeroo biraate rakkoon qabu san rakkoon qabu. Akkasitti nu hubadhu bishaan keenya. Walumaa galatti Muniir WhatsApp kan hin qabnee fi boonaa ergee fi jira boonaa naa dhaggeeffatu. Walumaa galatti jara kenna. Ganni naa gargaaramtu ee haa gargaaramu. Imri jaarrakoo qabaa. Waa wayii uummata kiyya. Mataan nan dhukkubuun dalagataa jira jettee intalli maal gootan. Akkanaa jaayisa yoo namaaf kallattii yoo sagalee ta'uu keessa saaramuudii qabatina. Ati rakkoo cimaa qabdee bishaan miira keessa
keessaa bahe ka. Wallahi Amma xiqqoo erga nama na fayyaa dhukkuba qabattee jedhu maaliif keessatti nama na daqiiqaa tokko dhukkuba Oromoo waan akka fuudhee ta'u jedhee moo akkamitti ati ay dhufte ila dhagee fadhu bishaan. Wati Oromoo jantaa daqiiqaa tokko taasisifa. ila karaa gabaabaa isin uummata qaalii uummata kabajama maal isiniin jedha saa kanatti abiiboonni dhagaa isinii maal tiijii saa kanan nagaa qabdi waa'ee kannii dubbadhaayyee yeroo argattee tiijiin hin dhufti ammaaf sila kannii waan kannii dhufa dubbadha. Ati bayyaan qabdu harka keessaa qabda dhagee fadhu bishaan. Dhugaa rabbisitti harka keessaa qabda mataan kan kee. Miciyyoon naga yoo qabaatte waa'ee kannii jijjiirreetu dubbanna. Asuma dhuftee haa dhukkubsattu dhukkubuyyuu haa baatu. Kasitti bilbiltee si wajjin haa to'attu mana kana keessa dhufee rakkeen naga qabachuu maaltu si dhooga bilookii qabdi moo mana kana keessa nama ganama mana kana dhufu galgala mana kana dhufuuti ati ammoo akkam ati rakkoo qabda dhugaa rabbi rakkoo cimaa qabda. Boonaa baalee wal beeynaa anaafati boonishaa wal beeynaa nama 500 irratti sagalee si ergee jira sagalee tiijii nama natti haasoite rakkoo sagalee wayituu naga dabaleessoo hin sobda sagalee wayituu narratti hin buune. Wallahi sirra bu'e anamma sirra iskiriishuutii godhee karaa inni ati sagalee feetu natti ergile sagalee feetu natti erguu baadhu michiyyoo tanatti bilbilteetiin gaafatte ani nan dhukkubu jette kagarte hojii dalagaa jirte ka bakka hojii jirtu si wajjin haasoftu mana kana jala dhuftee koomantii gizee takka Oromoo qoonnan jira hin dhukkubsanne haa jettu yoo dubbiin dhugaa taate jechuudha. Yoo isin dhuftee jala kanarratti gisee takka barreessitee lakki nagaa jette waan kanarraa jijjiirree ajandaa biraatitti dabarraa jechuudha. Nuti namni asirraa ajandaa barbaadu tokko hin jiru obboleessoo. Ammoo bakka namni hin dhukkubdi sagalee namaa taa'e dirqama keenya akka galtee sagalee taa'ee dhugaa sana garuu. Boonaan kuni arrabsaa hin jiru. Nama arrabsaa jiru ol seenee boonaa naman kabaju firraa kaasi ka jettuun yoo nama arrabsaa jira. Mucaan kuni sagalee taa jiraaf. Gadi bu'ii itti yaabee hodhumate hanqasuma. Ni kaasa sirbuutaan. Bargannin illee gargaaramuu qabdi bara amma gannin